Akkam jirtu barattoota, egaa akkuma beekamu yeroo dhiyoodhaa jalqabuudhaan qormaata ministirii baroota darbanii hojjechaa turreerra jechuudha. Qormaata ministirii keessaniif isin qopheessuuf jecha qormaatota baroota darbanii walitti qabuudhaan boqonnaa boqonnaadhaanis walitti qabuudhaan hojjechaa turreerra jechuudha. Har'as kanuma itti fufna jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu qormaata ministirii afaan oromoo kan kutaa ja'affaa gaaffilee qormaata ministirii bara 2017 irratti ba'anidha jechuudha. Bal'inaan kan waliin ilaallu afaan oromoo kutaa ja'affaa kan qormaata ministirii bara 2017 jechuudha. Jalqaba irratti kutaan tokkoffaan waa'ee sirna barreeffamaadha jechuudha. Sirna barreeffamaa irratti qajeelfama gaaffilee tokko hanga afurii jecha qubee sirrii ta'een barreeffame bakka duwwaa himaa guutuu filadhu jedha. Gaaffiin tokkoffaan waqtii bakka duwwaa keessa roobni waan hin jirreef biqiloonni ni coolagu jedha. Egaa asirratti gaaffiin kun akkamittiin akka qubee eegnee akka barreessinudha jechuudha. Waqtii kam keessadha kan roobni hin jirre jennee yeroo ilaallu waqtii bonaa keessadha jechuudha. Waqtii bonaa keessa roobni hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu filannoo asii gaditti nuuf kennaman kana keessaa waqtii bonaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Waqtii bonaa kan jedhudha. Ani bona jedha. Kana gabaabsinee qubeen dubbachiiftuun kun tokko gaafa taatu gabaabsinee dubbisna jechuudha. Bona jennee dhiisna jechuudha. Lammaffaa immoo oon tokkodha, aan lamadha. Kana immoo bonaa jennee dubbisna jechuudha. Oorra xiqqoo tokko turraa, aarra immoo oo xiqqeessinee ma dubbisna, aarra immoo xiqqoo turraa jechuudha. Bonaa. Inni caarra jiru immoo oon lamadha, aanis lamadha. Yeroo kana immoo dheeressinee dubbisna jechuudha. Boonaa jenna. Boonaa. Kan daarri jiru immoo oon lamadha, aan tokkodha. Kana immoo yeroo dubbisnu boona jennee dubbisna. Boona jennee dubbisna. Irra deebinee ilaaluudhaaf har'a kan jiru bona, bonaa, boonaa, boona jedha. Asitti kan barbaannu immoo waqtii bonaa kan jedhu barbaanna jechuudha. Bonaa yeroo jennu baan dubbachiiftuu isaa keessaa oon tokkodha, aan lamadha jechuudha. Maaliif bonaa jennee dubbisna jechuudha. Waqtii bonaa keessa roobni waan hin jirreef biqiloonni ni coolagu jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Gaaffiin lammaffaan daraartuun gabaa deemtee bakka duwwaa bittee galte jedha. Maal bittee galte? Raafuu bittee galte jechuudha. Raafuu kan jedhu filannoo asii gaditti tarreeffaman keessaa raafuu kan jedhu filannaa jechuudha. Aarra kan jiru aan tokkodha, uun immoo lamadha. Dubbachiistuun isaa jechuudha. Rafuu jennee dubbisne kana. Aarra xiqqeessinee dubbisne uurra immoo hin dheeressinaa jechuudha. Rafuu jenna. Baarra kan jiru immoo aan lamadha, uunis lamadha. Yoo lama ta'u immoo dheeressinee dubbisna jechuudha. Irra turra. Raafuu jenna. Caarra kan jiru immoo aan lamadha, uun tokkodha. Yeroo kana immoo akkamitti dubbisna? Raafu. Aarra ni dheeressinaa, uurra immoo gabaabsinee dubbisna jechuudha. Raafu. Daarra kan jiru immoo tokkodha waan ta'eef rafu jennee dubbisna jechuudha. Kana keessaa raafuu kan jedhu immoo baarra kan jirudha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin baata. Raafuu. Daraartuun gabaa deemte raafuu bittee galte kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffiin sadaffaan qilleensi bakka duwwaa baay'ee waan qorruuf uffata furdaa uffadhu jedha. Qilleensi bakka kamiitu qorra jechuudha. As keessaa gaafa ilaallu baddaa kan jedhu barbaanna jechuudha. Qilleensi baddaa baay'ee waan qorruuf uffata furdaa uffadhu kan jedhu ta'a jechuudha. Innis baddaa kan jedhu kana keessaa kamdha jennee ilaallu asitti dubbachiiftuu isaa ilaallu dubbachiiftuun lamadha. Baadda jedha. Asitti dheeraadha, jabaataadha jechuudha. Jabaataa kan godhu daan lama ta'uusaadha. Asitti kan deebii nuuf ta'u kan argachuu dandeenyu akkamittiinidha jechuudha. Baddaa gaafa jedhu aan tokko ta'a jechuudha. Maaliif irra hin turre? Baadda hin jennu. Kanaafiyyuu ba jennee waan dhiisnuuf aan tokko ta'a jechuudha.
baddaa gaafa jennu immoo daan jabaachuu qaba jechuudha. Maaliif yoo gabaabsine yoo laafaa filanne badaa ta'a jechuudha. Badaa daan tokko yoo ta'u laaffifamaa jechuudha. Asitti kan ta'uu qabu immoo daan lamadha jechuudha. Maaliif baddaa daan jabaataa waan ta'eef. Kanaafiyyuu dhumarratti immoo aan lamadha jechuudha. Maaliif baddaa jennee irra turraa jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa daarra kan jiru kana ta'a jechuudha. Gaaffiin arfaffaan Oromiyaan bakka duwwaa oomishuun beekamtuudha jedha. Maal oomishuun beekamtuudha? Bunadha jechuudha. Kana keessa buna kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Aan buna jedha. Gabaabsinee dubbisne tokko tokko waan ta'eef barra kan jiru immoo dubbachiiftoota lama waan ta'eef dheeressinee dubbisne jechuudha. Bunaa jedha. Kana miti. Caan bunaa daan buuna. Iddoo qubeen dubbachiiftuun lama ta'utti irra turraa jechuudha. Inni dheeressina. Iddoo dubbachiiftuun tokko ta'utti immoo gabaabsinee dubbisna jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin buna kan jedhu ta'a jechuudha. Kan itti aanu qajeelfama irratti gaaffilee 5 hanga 7 jiran akka gaafatamtetti deebisi jedha. Gaaffiin 5ffaan namichi mukarraa waan kufeef du'e. Hima kana keessatti bu'aan kami jedha. Egaa sababaaf bu'aa barattaniittu sababaaf bu'aa kana akkamiin gargar baasna jechuudha. Sababni wanta bu'aan tokko akka uumamu godhudha jechuudha. Bu'aa jechuun immoo wanta sababni wanti jalqaba irratti raawwatame tokko akka bu'aan dhufu kan godhudha jechuudha. Kanaaf sababa kan jennu wanta akka bu'aan uumamu godhu tokkodha jechuudha. As keessatti immoo bu'aa gaafatamne. Kanaaf namichi mukarraa waan kufeef du'e jedha. Maaliif kufee? Maaliif du'e? Sababa kufeef jechuudha. Sababa kufeef ni du'e. As keessatti sababa kan ta'u maal jechuudha? Waan kufeef kan jedhu yookiin mukarraa waan kufeef kan jedhu sababa ta'a jechuudha. Mukarraa waan kufeef kan jedhu sababa ta'a. Du'e kan jedhu immoo bu'aa ta'a jechuudha. Bu'aansaa waan kufe hin du'e jechuudha. Sababa kufeef hin du'e. Kanaafiyyuu du'e kan jedhu bu'aa ta'a jechuudha. Ja'affaarratti gurmeessaan qarshii waan argateef gabaa dhaqee kophee bitate. Hima kana keessatti sababni maali jedha. Asitti immoo sababa gaafate. Sababni isaa gurmeessaan qarshii waan argateef gabaa dhaqee kophee bitate jechuudha. As keessatti sababa kan ta'u kamii kan jedhu ilaallaa jechuudha. Bu'aansaa maalla? Bu'aansaa kophee bitachuusaadha jechuudha. Bu'aansaa asitti kophee bitachuusaadha. Kophee bitateera jechuudha bu'aa irratti. Sababni kophee bitachuusaa immoo maal? Qarshii waan argateefdha jechuudha. Qarshii waan argateef kophee bitate. Qarshii waan argateef kophee bitate. Bu'aan kophee bitate kan jedhudha. Qarshii waan argateef kan jennu immoo sababa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu hima kana keessatti sababni kami jedha. A. Gurmeessaan. B. Qarshii argachuu. C. Gabaa dhaquu. D. Kophee bitachuu jedha. Kanaafiyyuu sababa kan ta'u maal jenneerra? Qarshii argachuusaadha jenneerra. Kanaafiyyuu baan deebii ta'a jechuudha. Gaaffiin 7ffaan Abdii bakka duwwaa Lataan obbolaadha. Dachaasaan bakka duwwaa ilma adaadaa isaaniiti. Walqabsiistuun bakka duwwaa guutu kami jedha. As keessatti walqabsiistuu kamtu guuta jennee yeroo ilaallu asitti Abdii bakka duwwaa Lataan obbolaadha kan jedhu. Abdii immoo hin ta'u. Abdii garuu Lataan hin ta'u. Abdii fi Lataan fi kan jedhu kun asitti fi kan jedhu kun ni ta'a. Fi kan jedhu ni ta'a. Dachaasaan bakka duwwaa ilma adaadaa isaaniiti. Dachaasaan immoo kan jedhu ni ta'a ture. Garuu as keessa kan fi qabu lama qofaatu jira jechuudha. Kanaaf deebiin gaaffii kana keessa deebii kan ta'uu danda'u caa fi daa keessaa tokkodha jechuudha. Garuu yookiin kanaafuu keessaa bakka duwwaa lammaffaa irratti kan galuu danda'u isa kamna? Dachaasaan garuu ilma adaadaa isaaniiti. Dachaasaan kanaafuu ilma adaadaa isaaniiti. Kamtu ta'uu danda'a jechuudha? Dachaasaan garuu ilma adaadaa isaaniiti kan jedhutu deebii ta'a jechuudha. Walqabsiistuun bakka duwwaa guutuu danda'u kan caarra jirudha jechuudha.
Kan itti aanu kutaa lammaffaa irratti fayyadama jechootaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Fayyadama jechootaa ilaallaa qajeelfama. Gaaffilee 8-10 jiraniif hiika faallaa jechoota kennamanii filadhu jedha. Hiika faallaa isaanii filannaa jechuudha. Gaaffiin 8ffaan arjaa jedha. Arjaa kan jedhuuf faallaa isaa filannaa jechuudha. Faallaa arjaa kan ta'e ilaallaa jechuudha. Arjaa jechuun kan garraamii yookiin kan waa arjoomuu jaallatu jechuudha. A gamna, B gowwaa, C doqna, D goota jedha. Asitti arjaa kan jennu kan namaaf arjoomuu jaallatu jenneerra. Waa arjoomuu yookiin waa arjoomuu kan jaallatudha jenneerra jechuudha. Kanaaf immoo hiika faallaa kan ta'uu danda'u gamna kan jennu gamnaaf kan deebiin gamna ta'uu danda'u gowwaafdha. Gowwaaf gamna faallaadha. Kanaafuu A ta'uu hin danda'u. Baarra immoo gowwaa jedha. Gowwaa fi gamnatu faallaa ta'uu danda'a. Kunis hin ta'u. Doqna yoo ilaalle immoo doqni immoo ofittoo yookiin kan waa namaaf kennu hin jaallanne doqna jenna jechuudha. Kanaafuu deebiin doqna kan jedhu ta'a jechuudha. Arjaa jechuun kan waa namaaf kennu jaallatu jenneerra. Doqni immoo faallaa isaati jechuudha. 9ffaa irratti faaluu jedha. A xureessuu, B qulqulleessuu, C balleessuu, D miidhuu jedha. Faaluu jechuun maal jechuudha jenneerra egaa. Faaluu kan jennu bishaan tokko faalameera yoo jenne bishaan sun boora'eera jechuudha yookiin badeera, ballaa'eera jechuudha. Filannoo kana yookiin xureessuus ta'uu danda'a jechuudha. Faalameera, xuraa'eera, badeera jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu faaluu maalidha jechuudha. As keessa aan xureessuu jedha. Xureessuun faaluu wajjin wal fakkaata. Balleessuu fi miidhuunis akkasuma faaluu wajjin wal fakkaata. Qulqulleessuun garuu faallaa isaati jechuudha. Kanaafiyyuu faallaa gaafatamne waan ta'eef faallaan baa irra kan jiru ta'a jechuudha. Gaaffiin 10ffaan saaxiluu jedha. A tumuu, B himuu, C dhoksuu, D dhoosuu jedha. Saaxiluu kan jedhu egaa hiika isaa yoo ilaallu saaxiluu kan jedhu waan tokko ifa baasuu jechuudha. Saaxiluu yeroo jennu ifa baasuu yookiin himuu jechuudha. As keessaa faallaa isaa kan ta'u maal jechuudha. Waa tokko himuuf yookiin ifa baasuuf kan faallaa ta'uu danda'u dhoksuudha jechuudha. Dhoksuun faallaa ta'a. Kanaaf deebiin C ta'a jechuudha. Qajeelfama gaaffilee 11 hanga 13 jiran jechoota jala sararamaniif hiika galumsaa filadhu jedha. Hiika galumsaa filannaa jechuudha. Akaakuu midhaanii keessaa garbuu fi qamadii maqaa dhahuun ni danda'ama jedha. Asitti maqaa dhahuun kan jedhamu nuuf kennameera. Kun nuuf kennameera. Kanaafiyyuu maqaa dhahuu waliin kan wal fakkaatu maalidha jechuudha. A moggaasuu, B himuu, C nyaachuu, D filachuun jedha. Kanaafiyyuu maqaa dhahuu kan jedhu kana wajjin kan wal fakkaatu yoo ilaallu moggaasuun ni danda'ama, himuun ni danda'ama, nyaachuun ni danda'ama, filachuun ni danda'ama jedha. Gaaffiin akka kanaa yeroo nu dhufu maal gochuu qabna jechuudha. Bakka jala sararame kana keessaa baasnee isa filannoorra jiru keessa galchuudhaan tokkoon keessa galchuudhaan ilaallaa jechuudha. Akka nuuf salphatuufi amma fakkeenyaaf yoo keessa galchine ilaalle akaakuu midhaanii keessaa garbuu fi qamadii moggaasuun ni danda'ama. Akaakuu midhaanii keessaa garbuu fi qamadii himuun ni danda'ama. Akaakuu midhaanii keessaa garbuu fi qamadii nyaachuun ni danda'ama. Akaakuu midhaanii keessaa garbuu fi qamadii filachuun ni danda'ama jedha. Kana keessaa kan hima kana bakka jala sararame kana galuu bakka buusuu danda'u kamidha jechuudha. Himuun ni danda'ama jechuudha. Himuun ni danda'ama kan jedhudha jechuudha. Gaaffiin 12ffaan abdiin leenca argee bishaan ta'e jedha. Kan jala sararame bishaan ta'e kan jedhudha. Bishaan ta'e kan jedhudha. Ni na'e jechuudha. Karaa biraa ni na'e jechuudha. A qal'ate, B dafqe, C rifate, D tuffate jedha. Kana keessaa bakka jala sararame kana kan galuu danda'u tokkoon galchinee ilaallaa jechuudha. Abdiin leenca argee qal'ate hin ta'u. Abdiin leenca argee
dafqe hin ta'a bishaan ta'e kan jedhu bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Bishaan ta'e jechuun karaa biraa hin na'e jechuudha. Abdiin leenca arge ni rifate. Abdiin leenca arge ni tuffate. Kam ta'a jechuudha bishaan ta'e kan jedhuuf kan bakka bu'uu danda'u rifate kan jedhudha yookiin ni na'e jechuudha. Gaaffiin 13ffaan tulluun waan aareef obboleessa isaatti haaloo qabate. A. Ijaa. B. Ulee. D. Caa. Rasaasa. D. Funyaan jedha. Haaloo kan jedhamu xiiqii akka jechuuti jechuudha. Xiiqii jechuu wajjin wal fakkaata. Sana wajjin kan wal fakkaatu immoo kamidha jechuudha? Ijaa kan jedhudha jechuudha. Kana bakka buusnee yeroo dubbisnu tulluun waan aareef obboleessa isaatti ijaa qabate ni ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin ijaa kan jedhu kana ta'a jechuudha. Kan itti aanu gaaffilee 14 hanga 16 jechoota kennamaniif hiikaa fakkaattii isaanii filadhu jedha. Kan ilaalaa turre hiika faallaa kenni kan jedhudha. Amma immoo hiika fakkaattii isaanii filanna jechuudha. Hiika fakkaattii isaanii filanna. A. Faayee jedha. Gaaffiin tokko 14ffaan faayee jedha. A. Gabaabaa. B. Fokkisaa. C. Miidhagaa. D. Dheeraa jedha. Faayee jechuun wanta bareedu tokko jechuudha. Waan bareedu, waan miidhagu jechuudha. Gabaabaa, fokkisaa, dheeraa kan jedhu ta'uu hin danda'u jechuudha. Faaya jechuun wanta miidhagu tokko jechuudha. Kanaafiyyuu miidhagaa kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffiin 15ffaan tiksuu jedha. A. Eeguu. B. Oofuu. C. Reebuu. D. Ari'uu jedha. Tiksuu kan jedhu kun egaa maal jechuudha? Eeguu jechuun wajjin wal fakkaata jechuudha. Horii tiksi yoo jedhame horii tiksi jechuun horii eegii jechuudha. Horii eegii akka jechuuti. Kanaafiyyuu eeguu kana ta'a. Gaaffiin 16ffaan gaaga'e jedha. A. Fayyade. Miidhe. Tolche. Fuudhe jedha. Gaaga'e kan jedhu kun egaa maal wajjin wal fakkaata? Gaaga'e kan jedhu kun miidhee akka miidhee jechuuti jechuudha. Gaaga'ama keessa galchee yoo jedhe gaaga'ama keessa galchee jechuun miidhaaf sababa miidhaa akka ta'u godheera jechuudha yookiin sodaachiseera yookiin miidheera jechuudha gaaga'e kan jedhu kuni. Kanaafiyyuu deebiin miidhe kan jedhu ta'a. Gaaffiin kan itti aanu kutaan 3ffaan caaslugadha. Gaaffilee 17ffaa hanga 22ffaa jiran akka gaafatamtetti deebisi jedha. Gaaffiin 17ffaan jechoota armaan gadii keessaa kan maqaa dhuunfaa ta'e kami jedha. Nama, kitaaba, muka, tolasaa. Maqaa dhuunfaa kan ta'e isa kami jechuudha as keessa? Maqaa dhuunfaa kan ta'e tolasaa kan jedhudha jechuudha. Maqaa dhuunfaan tolasaadha. Gaaffiin 18ffaan lammiin sangaa gurraacha bite. Maqibsi kana kami jedha. Hima kana keessatti maqibsa kan ta'e barbaanna jechuudha. Lammiin gurraacha sangaa bite. As keessaati maqibsa kan ta'uu danda'u maalla jechuudha. Sangaa yoo ilaalle sangaan maqaadha. Gurraachi immoo maqibsa jechuun hiikumti isaa yeroo ilaallu maqaa kan ibsu jechuudha. Maqibsa maqaa kan ibsudha jechuudha. Kanaafiyyuu maqaa kan ibsu kamidha jennee yeroo ilaallu sangaan maqaadha. Maqaa kana kan ibsu immoo maalla gurraacha kan jedhu kanadha jechuudha. Gurraacha kan jedhu kun sangaa kana ibsaa jira jechuudha. Gurraacha kan jedhu kun sangaa kana ibsaa jechuudha. Kanaafiyyuu sangaa gurraacha gaafa jedhu sangaan maqaadha. Gurraachi immoo kan maqicha ibsudha jechuudha. Kanaafiyyuu gurraacha kan jedhu maqibsa ta'a jechuudha. 19ffaan boonsaan konkolaataa bareedaa bitate jedha. Hima kana keessatti gochimni kami jedha. Gochima kan ta'e ilaalla jechuudha. Gochima jechuun maal jechuudha? Gocha kan himu jechuudha. As keessatti gocha raawwatame kan himu kam akka ta'e adda baasna jechuudha. Boonsaa konkolaataa bareedaa bitate jedha. Hima kana keessatti gochima kan ta'ugaa gochaan as keessatti bitate kan jedhudha jechuudha. Maaliif kana ta'a yoo jennu konkolaataa yoo jennu konkolaataan maqaadha. Bareedaan immoo konkolaataa sana kan ibsudha waan ta'eef maqibsa ta'a jechuudha. Kana as keessatti bitate kan jedhu immoo gocha kan himudha jechuudha. Gocha kan himu bitate kan jedhudha. Gocha kan himu gochima jechuudha. Kanaafiyyuu bitate kan jedhu ta'a deebiin. Gaaffiin 20ffaan hawwiin qalama bakka duwwaa ergifattee na jalaa gatte.
As keessatti bamaqaan bakka duwwaa guutu kamii jechuudha. Bakka duwwaa kanatti kan guutuu danda'u kamidha? Kee, koo, isaa, ishee. Hawwiin qalama kan eenyu ergifatte? Na jalaa jedhe sitti. Na jalaa yeroo jedhu qalama koo jechuudha. Qalama koo ergifattee na jalaa gatte. Hawwiin qalama koo ergifattee na jalaa gatte. Kanaafuu deebiin koo kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffiin 21ffaan ijoolleen isaa bakka duwwaa ijoollee isaa barsiifachuu qaba jedha. Bamaqaan bakka duwwaa guutuu isa kami jedha? Inni, isheen, isaan, nuyi jedha. Tokko tokkoon galchinee yeroo ilaallu inni ijoollee isaa barsiifachuu qaba, isheen ijoollee isaa barsiifachuu qaba, isaan ijoollee isaa barsiifachuu qaba, nuyi ijoollee isaa barsiifachuu qaba jedha. As keessatti kan hima kana bakka duwwaa kana irratti kan guutamuu danda'u murteessu kamii jechuudha? Isaa kan jedhu kanadha jechuudha. Inni, isaa, isheen jennee isaa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan jennees isaa jechuu hin dandeenyu. Inni ijoollee isaa barsiifachuu qaba kan jedhu. Kanaafuu deebiin inni kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffiin 22ffaan himoota asiin gadii keessaa kan gocha yeroo ammaa raawwatamaa jiru agarsiisu kami jedha. Lataan kitaaba dubbisaa jira. Boontuun kaleessa deemte. Abdiin har'a ganama dhufe. Kumashiin walaloo barreessite jedha. Himoota kana tokko tokko isaanii yeroo ilaallu kumashiin walaloo barreessite kan jedhu wanta darbeerudha jechuudha. Barreessite jedheera. Barreessaa jirti yoo jedhe amma kan raawwatamaa jirudha jechuudha. Barreessite gaafa jedhu garuu barreessitee fixxeetti gochaan sun raawwatameera jechuudha. Abdiin har'a ganama dhufe kan jedhu irratti dhufe jedheera. Dhufe abdiin as jira. Kanaafuu gochaan kun raawwatamee darbeera jechuudha. Boontuun kaleessa deemte kun kaleessa waan jedhuuf silas ta'uu hin danda'u jechuudha. Kan amma raawwatamaa jiru ibsuu hin danda'u. Lataan kitaaba dubbisaa jira yoo jennu garuu kan gocha amma raawwatamaa jirudha jechuudha. Amma lataan kitaaba dubbisaa jira. Deebiin kana ta'a jechuudha. Gocha amma raawwatamaa jiru waan ta'eef. Kutaan 4ffaan afooladha. Gaaffilee 23 fi 24 akka gaafatamtetti deebisi jedha. Gaaffiin 23ffaan sangaa abbaan gaafa cabse ormi bakka duwwaa jedha. Yaadni mammaaksa kana guutuu taasisu kami jedha? Miila cabsa, ija jaamsa, ni qalata, lagatti gata. Egaa mammaaksa kana kan guutuu taasisuu danda'u kami jechuudha? Ija jaamsa kan jedhudha jechuudha. Sangaa abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffiin 24ffaan jirbiin wal gargaartee arba hiiti. Ergaan mammaaksa kanaa maali jedha? Jirbiin cimaa ta'uu, arbi guddaa ta'uu, tokkummaan gaarii ta'uu, jirbiin hariiroo qabaachuu jedha. Kana ofii keessan hojjettanii koomentii irratti nuuf barreessitu jechuudha. Ni ilaalla. Ittiin of madaalaa. Kan har'aa kan warratti dhaabna jechuudha. Chaanaalii kana subscribe gochuun viidiyoon nun hojjennu akkasiin qaqqabu gochuu hin dagatina jechuudha. Chaanaalii kana irratti qormaata ministirii baroota darbanii kan saayinsii naannoo, herreega, saayinsii waliigala hawaasa gosoota adda addaadhaan hojjennee isinii gadhiisaa waan jirruuf yeroo hojjennu yeroo gadhiifnu akkasiin qaqqabu gochuuf subscribe godha. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e like gochuu hin dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif share godha. Yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nu barreessaa. Galatooma.